amma kallattiidhumaan chaanaalii koo keessan jira jechuudha. YouTube chaanaalii koo keessan jira amma kallattiidhumaan akka agartan kana. Kun akkuma isitti hime shaggartii jedha. Profile picture itti laasneeyudha. Yoo hin barbaade siin galchachuu hin danda'a profile picture koo. Kun amma chaanaalii koo keessan jira jechuudha. Wanti itti aanu maal jechuudha? Viidiyoo gadi dhiisu jechuudha. Viidiyoo keessan hojjettanii karaa barbaadan waraabuu dandeessu, bilbila keessanii waraabuu dandeessu, qophii kan barbaade irratti qopheeffachuu dandeessu isiniin jedheera. Kanaafiyyuu waan isin gochuu qabdan maa inni amma kallattiidhumaanii maal gochuudha? Viidiyoo keessan upload gochuu jechuudha. Upload viidiyoo jettanii kana tuqaastanii yoo viidiyoo qopheeffatanitu ta'ee viidiyoo keessan kallattiidhumaan iddoo keessan kompiitara keessan irraas haa ta'u bilbila keessan irraa bakka viidiyoo keessan filattaniitoo kompiitara YouTube keessanitti ol baastuu jechaadha. Viidiyoo keessan kallattiidhumaan finnee irra gaama. Leesoniin keenya inni waa'ee akkamittiin YouTube chaanalii banachuu dandeenya kan jedhu bifa kanaan ishee xumureera. Yeroo itti aanu immoo akkamiin waan tokko fakkeenyaaf wanti kan biraan jiru YouTube irratti akkamiin YouTube irratti viidiyoo upload gochuu dandeenya. Viidiyoon upload goonu maal fa'aa qabaachuu danda'a kan jedhu steeppii baay'ee jira gaa. Amma akkuma agartan kunoo select faayilaan jechaa jira asii. Filadhu faayila viidiyoo upload gochuu barbaadu filadhuunaan jechaa jira. Kana tuqee viidiyoo filachuu ni danda'a jechuudha. Ammaaf garuu sana keessa hin galu. Har'aaf kun waa'ee akkamittiin YouTube chaanalii banachuu dandeenya kan jedhu qophaa'e. Kana keessa hin galu har'a. Ammaaf kanumaa jechuudha. Wanti ani isinitti agarsiisu yeroo itti aanu immoo waan baay'ee keessa seennee ilaallaa jechuudha. Akkamittiin viidiyoo keenya hordofuu dandeenya. Nama meeqatu ilaalee, nama meeqatu hin ilaallee, nama meeqatu laayikii godhee, eenyutu ilaalee, biyya eessaatti ilaalee kan jedhu guutummaatti isin biraan geenya. Kanaafiyyuu chaanalii keenya kana sabiskiraayib gochuudhaan hordofaa isin jechuu jaallanna. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Nagaatti.